keessa kan turte akkasumas achi keessatti gidirfamaa kan tursiisiftedha. Rakkina dhala namaa namni namarratti raawwatu iyyuu miti bineeldonni iyyuu rakkina yookiis immoo wanta sukkanneessaa kana walirratti hin raawwatanii. Mucayyoon osoo namni tokkollee hin argin hidhamtee ji'oota 4 fi iddoo dukkanaa fi iddoo Koin bososne gaaddisa koo jabaa mana keetti maleen wal'aaname jabaa. Nagaa fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu kan jirtu Saaroon Entertainment jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa akkam nagaa keessan jirtu hordoftoonni amantaa biraa shamaa harka fuunee yooyyaa isiniin jenneerra guyyaa irraa kan ammoo oduu adda ta'e isiniif qabannee dhufneerra akkasumas like subscribe share gochuu hin dagatina. Saaroon Entertainment irratti wantoota garaagaraati barnoota qophii keessummaa akkasumas asoosama akkasumallee oduuwwan guyyaadhaa gara guyyaallee argachuudhaaf ni jirtu diraamaa koomeediillee argachuudhaaf jirtu gara fuulduraatti qophiidhaan isiniif dhufa. Egaa guyyaa irraa kan ammoo qophii addaati qophichis immoo baay'ee kan nama garaa nyaatuu fi sukkanneessaa kan ta'edha. Magaalaa Wallisoo keessatti kan raawwatamee fi ijaan ilaaluu fi amanuun kan nama sodaachisudha. Egaa qophicha hanga xumuraatti dhaggeeffachuun nu faana ta'a. Guyyaa 17 ji'a 9 bara 2014 magaalaa Wallisoo keessatti waan ajaa'ibaatu ta'e. Egaa dhala namaa ta'anii dhala namaa irratti gochaa sukkanneessaa fi jibbisiisaa yeroo hojjetan yookiis immoo yeroo hojjetamu dhala namaa qofa miti waaqayyoyyuu nama gaafata waaqayyoyyuu namatti gadda. Egaa gochaa badaan suuraan armaan gaditti akkuma iskiriin bilbilaa irratti ilaaltan kun magaalaa Wallisoo ganda ayyaantuu duwwaa tokko naannoo addabaabayii jedhamutti dubartii maqaan ishee Biraanee jedhamtuun hospitaala keessa kan hojjettu abbaa warraa ishee naannoo Finfinnee hojjetaa mootummaa kan ta'e suuraa isin armaan gadi irratti argitan yookiin suuraa isin ilaalaa jirtan kanarratti gochaa sukkanneessaa fi fokkisaa akkasumallee ilaaluu fi amanuun nama rakkisu irratti raawwatanii yookiis immoo irratti raawwatamee jira. Mucayyoo suuraa ishee armaan gaditti argitan kana hojjettu yookiis immoo gargaartuu dubartittiiti. Ijoollee lama harkatti tokko garaatti qabattee jirtu. Dubartiin kun mucayyoo hojjettuu ishee taasifattee jirtu. Kana ji'oota 4f ijoollee isheerraa addaan baaftee mucayyoo kana harkaa fi miila sansalataan yookiis shiboodhaan hiitee mana saree yookiis immoo mana dukkanaan itti galtu keessatti mana dukkanaa keessatti hiitee sakaaltee kan turteessiftedha. Rakkina dhala namaa namni namarratti raawwatu iyyuu miti bineeldonni iyyuu rakkina yookiis immoo wanta sukkanneessaa kana walirratti hin raawwatanii. Mucayyoon osoo namni tokkollee hin argin hidhamtee ji'oota 4 fi iddoo dukkanaa fi iddoo siqiiqii iddoo jibbisiisaa iddoo dhiphisaa keessa turteetti. Guyyaa irraa jechuudhaan caabsa 17 ji'a 9 bara 2014 hojjetaan humna ibsaa keessa hojjetu magaalaa keessa asii achi deemee otoo ibsaa yookiis immoo lakkooftuu ilaalu yommuu lakkooftuu ibsaa ilaaluudhaaf deemu mana saree keessatti argee hedduu rifatee achumaarris immoo iyyee biyya yaasee akkuma kanaan kan baay'ee nama gaddisiisu immoo dubartiin kun hojjettuu hospitaala Luuqaas keessatti kutaa baqaqsanii yaaluuti. Osoo hojjettuu yookiis dooktara taatee jirtu garuu waan cigaa isaa fi fokkataa jibbisiisaa dhala namaa irratti yookiis mucayyoo kanarratti raawwatti. Hojjetaa jirtuu ta'uu ishee poolisoonnis garasitti imaluudhaan erga gochicha arganii booda dhaqanii bakka isheen jirtutti to'annoo isaanii jalaa adda Biraanee oolchaniiru. Dhala namaa ta'anii dhala namaa irratti gochaa sukkanneessaa fi fokkisaa akkasii hojjechuun nama qofa biratti miti waaqa birattiyyuu fuula waaqayyoo isa jiraata durattiyyuu waan jibbisiisaa fi waan cigaayisaadha. Bara dheeraa fi waggoota dheeraa jiraachuun addunyaa kanarratti dhala namaaf hin kennamne. Biyyi lafaa hundumtisaayyuu akka waraqataatti marmaramee darbaa har'a duunaa fi bor duunaa keenya namni fuulduratti tilmaamee yookiis guyyaa du'a isaa beekuun tokkollee hin jiru. Haa ta'u malee waan fokkisaa fi cigaayisaa yoo dhala namaa jibbite yookiis walii galuu dadhabdellee baastee karaa fi haalatti agarsiisuun ni dandeessa turte. Garuu akka kanatti dhala namaa gidirsuu fi waan fokkisaa cigaayisaa irratti raawwachuun gara jabummaa dhalli namaa keessa garaa isaatti horataa jiru baay'ee ilaaluun baay'ee nama sukkanneessa. Egaa obboleettii keenya kana Waaqayyo ishee gargaaree osoo lubbuun keessaan ba'een dirmannaan taasifamee fi amma mana dukkanaa keessaa kan isheen baatee jirtu. Haa ta'u malee kanarra dhaabbannee ergaa tokko isiniif dhaamna. Guyyoota jiraattuu fi bara jiraattu keessatti
waan fokkataa fi cigaa isaa nama dhala namarratti raawwatamini guyyaa ati haati kee abbaan kee arrabni kee qaamni kee kamuu firri kee qabeenyi kee yoomiyyuu dhaabbatanii si falmuu hin dandeenye garuu dhaabatanii sitti ragaa ba'an ni dhufa guyyaa sana garuu sababa gootee fi maaliif akka gootee guutummaa guututti ibsuudhaaf fi dubbachuudhaaf akka jirtu guyyaa ciiftee kaatuu fi deemtu kaayyoo fi karoora kee keessatti hin dagatini waan ati har'a naqattu yookiis sanyii ati har'a facaaftu bor akka hammattus ala tokkollee dagachuun sirran jiru waan fokkisaan kun obboleettii keenya irratti kan raawwatame guyyaa dhumaa yookiis guyyaa addunyaa kanarraa boqotutti gaafatamuuf jirti maaliif akka gootee fi sababa isaa wajjinis dhiitarreessiti guyyaa sana qabeenya isheen abdattees beekumsi isheen abdattee abbaa manaa isheen abdattee akkasumas illee namoonni isheen abdattee wanti isheen addunyaa kanarraa abdatte tokkollee gargaaruu hin danda'ani kanaafuu yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo bara jiraattuu fi guyyaa jiraattu keessatti yoo nama jibbite yookiis nama wajji walii galtee dadhabdee qofaatti adda bahee jiraadhu qofaan maa yoo jiraatte siif wayyaa sanarraa kan hafe garuu dhiibbaa fokkisaa cimaa dhala namaa irratti raawwatanii sababiin saayyuu dhalli namaa gatii guddaatiin dhufe dhalli namaa akkasumattiin salphaatti hin uumamne addunyaa kanarraa wanti hundumtuu ni kalaqamaa ogummaa fi akkasumas dandeettiidhaan hundumtuu oomishamaa gara guyyaadhaa gara guyyaatti addunyaa irratti diriiraa jira haa ta'uyyuu malee garuu dhalli namaa al tokkoof oomishamuu hin danda'u dhalli namaa ala tokko addunyaarra dhufa ala tokkos addunyaarra deema ala tokko jiraataa ala tokkos ni du'a kanaafiyyuu carraan dhala namaaf kenname ala tokko dhalataa ala tokko du'a carraan lammata namaaf kennamu hin jiru kafana tokko yoo bitattee kafana tokko yoo oomishte har'a yoo oomishte borillee oomishuu ni dandeessa atis takkaa dhalattee takkaa duutaa si'a lama deebitee dhalachuu hin dandeessu dhaloota haaraa fi yookiis fakkaattii keetummoo bakka bu'uu danda'a guyyaa jiraattuu fi bara jiraattuu keessatti garuu waan hojjettu hundumaattuu adda baafadhu obboleessa kee obboleettii kee hin miidhini amantaan kamiyyuu akkati nama miituuf tasumayyuu eeyyama siif hin kennu osoo amantaan kamuu si eeyyamayyuu waaqayyo inni ganama addunyaarra si fide garuu akkati obboleessa kee miituuf osoo hin taane jireenya mataa kee jiraata isaaf immoo tole jettee isa galateeffachaa isaaf akka jiraattu malee akkati tokko miidhaa tokko cabsaa tokko ajjeesaa tokko fiddoo fi barcuma kennaa akkati jiraattuuf addunyaa kanarratti waaqayyo si uume hin jiru kanaafiyyuu erga kana ta'eeti atis jireenya mataa kee jiraadhu yaada mataa kee wajjin adeemi sanarraa kana fee garuu waan namaa fi cigaa isaa namarratti hin dalagini addunyaan gabaabduudha addunyaan akka waraqataatti dabarti annati abdiin addunyoota hundumaa ati teessee guyyaadhaa gara guyyaatti intarneetii yookiis immoo teekinooloojii fayyadamte internetii fi teekinooloojii garaagaraatti fayyadamte addunyaa kana ilaalaa ooltu akkasumas viidiyoowwan garaagaraa ilaalaa ooltu biyyoota garaagaraa barnootaanis ta'e kallattii garaagaraatiin daawwachaa kanatti ooltu hundisaayyuu guyyaa tokko garuu akka waraqata nama maree darbatamuutti akkasumas maramuuf jira isa kana irra beekteeti addunyaan iyyuu lafti hidachee anaafatirra deemnu kun erga hin marmaramte ati kunooree ati kunikoo citiisadha ati kunikoo xiqqoodha ati kunikoo hanga dachee yookiis immoo biyya lafaa kanaa hin guddattu yookiis immoo hin ulfaattu erga akka waraqataatti wanti ulfaata kun marame maaliif yeroo kee waan fokkataatiin fixxa karaa kee qajeelfadhu daandii kee sirreeffadhu guyyaa duutuu hin beektu har'aa fi borii kee waan ati abdattee waan ati har'a xaxaa fi shirraa fi yaadni kee karoorri kee hundisaayyuu kan daandii sitti cufuu fi borsii salphisuu fi si qaanessu yoo ta'e malee galmaan si ga'uu hin danda'u egaa erga kana ta'eetti karaaf daandii kee yeroo hundumaayyuu dhala namaa irratti miidhaa fokkisaa hin hojjetin dhala namaa mitiitii bineensa bakkee bineensa harkaan osoo hin taane ta'iidhaan uumame irratti waan fokkitaa yoo dalagatte ni gaafatamta dhaggeeffataa turtan Saaroon Tartantirra egaa chaanala kana like subscribe share gochuu hin dagatina chaanala kana irratti wantoota garaagaraa in argattu gara fuulduraatti qophiidhaan isiniif hojjetee dhufaa jira isinillee akka irraa qooddattan obboloota keessaniif hiriyoota keessaniif share akka gootan asumarraan dhaamsa keenya